إن عرب ستة جنان باحتمالي إنتني داريني وأنت كل فاوي بندي كل فاتورة كان جدوتي نمني قدان نمن باي جالدو نمي جالتمان نمني ميديا كان رتيرو دي راف جراچا توري بيكاتي نمني بين نجرو ايدر تمبي كودي مالي بيكا hundi keessa nu beektu giiftara Oromoo keessaa isa tokkoffaadha. Nama jabaadha, nama amantiidhaan, zariidhaan, qomoodhaan, sanyiidhaan nama qoondeessatu dhufee jennaanan oduu dhiiseen callisee molgashee taphachuu jalqabne. Eedammoo iddoo asaasanaan ture maalii fi diinota keenya warra ta'an kiristaanota aziroo ta'e maqaa sadoo soorii ol akka jedhee jennaan anaafiyyuu gaaffiidha inni kuni. Anaaf kiristaanni arrallee diina komiti boorrillee diina komiti. Anaaf diina kos ta'uu hin danda'anii diina kollee hin taani. Haati abbaan koo obbolaan koo zariin koo kiristaana kanaaf kiristaanna naaf diina miti. Inni immoo waan himatu dhabeeti kan inni achirratti kiristaanni warra diina keenya ta'an kiristaanota ol naqee malee yeroo hundumaa geestii isaa irratti waliin naasa'u naan jedhee sirri mammoo akkuma kanaa jedhe amma garuu sirratti ani hin jenne chaara. Warra diina keenya dhageessanii tote yookaan intarii sana warri rikoordi godhatan ni jiru yookaan ayder nu baasi yoo dhuguma ragaa kanaaf diina keenya warra ta'an kiristaanota ol galchee waliin naasa'u ani dhimma amantii abbaan barbaadde dhakaattaa sagaddu mukattaa sagaddu namattaa sagaddu I don't care nan laallatu dhimma seen qabu ani Oromoo hunda walqixxummaatti ilaalaa Oromoo nan jaalladha biyya keenyatti gaafa musliimni mana dhufee musliimni isaatiin salaataa ga'ee jennaan waan inni ittiin salaatu buusanii fi salaata namni wal jibbu hin jiru wal jibbiinsa akkasii sin agarre inni kun ardii biraa irratti dhalatee dhufee Oromiyaa keessatti guddate natti fakkaata kanaaf isa Oromoodha jedheen fudhadhuani dhimma lakkii amantiin keenya amantii kan biraa duukaaf bulummaa karaa amantii just hin beeku gasa kana ganaa hin dubbisne waan ta'eef ta'uu danda'a. Isa kana hin beekoni. Kanaaf ani isa kana hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf ta'uu danda'a. Isa kana ganaatti marii addan beeku illaalle waan ta'eef. Hayyee galatuun ammoo na dhagaarta. Na dhagaarta. Hayyee. Yaa. Luluu maayikii bana gaaffii afaanii sin gaafadha waan inni amma kaase irratti luluu bani maayikii. Baneera. Hayyee. Eda galgalaa kiristaanota warra diina keenyaa jedhame moo fakkeenyaaf namoonni yeroo sana caqasaman akka waajiidha akka awwaleedha namoonni caqasaman eda galgala anis achuma keessa hin jira namoonni kun sababa rasuula rabbii arrabsaniif jedhamee namoota kiristaanota akkasii duukaa jedhamee haasa'ame moo kiristaana guutuu jedhamee haasa'ame luluu Guutuun jenne warroota amantaa kenna arrabsan jedhee awwalee fi waajii maqaa dhahee jennaan waajiin fira kootii jedhee amoon waajiin fira kootiif faana haasa'uu danda'a irraa cituu hin danda'u jennaan okey awwaleen akkas jedhee ustaaz Habiib afaan irraa fuudhee haadhi kiyyaa fi abbaan kiyya yoo rasuula sallallahu alaihi wasallam kan arrabsan ta'e firummaan isaanii fi yoonni isaanii innahu laysa min ahlika qiletti bu'uu galuu dandahanii hanga isaan amantaa kiyya rasuula kiyyatu kanite kallattiidhaan matimni sabjektiiviin jechichi jedhameef warroota amantaa keessa taa'anii amantaa ofii osoo hin beekne amantaa namaa arrabsan isaan baaneeti malee kiristaanonni hundi diina kenna rabbiillee hin jenne quraanillee hin jenne hadiisnillee hin jenne. Minaal garuu jecha keessa namni ota jedhu warroota diinota kenna kiristaanota jechu jedhu kun kallattii mucaawwan itti yaade warra amantaa arrabsuudha. Inni illee hin beeka waan yeroo takka luluu dhiifama ishirra dubbachuu biyyaa dubbatiin ibsaan dubbatiin ati daa'ima waa tokko hin beektu nama baratee jechuun gurguddaa duukaa osoo hin jira afaan tokko dubbattee nan bu'an asirraa. Ustaaza waliin haasofna. Ustaaz ijoolleen kun hin dubbatiin waa'ee koo gaafa ijoolleen kun dakatti dhahee dargitaniitu sareedhanii na arrabsaa turan. Maayikiin banatinati. Hin dubbachiisina ijoollee daa'imas ibsaatiin nan dubbachiisina narratti. Kunoo abbaa caaliifaa namni guddaa jiru. Namni lafatti na gorsaa turan. Okay, dhiisi. Bakka kanatti amoonni nuti kaleessas har'as time is gold rather than gold. Anjireenna kiyya keessa wanni natti qaalii yoo turaate yeroodha. Yeroo kenna kuneetiniin kalee fi ammallee as bira jira. Hin bahaa akkana ta'a akkas ta'a jecha jedhu kana dhaabi amoo. Si kabajnee bakka tana jirraati. yaada addaa waan hin qabuuf ustaaz isin rabbanadhe isin jeequ biyyaa hin qabaattaa hin dubbatiin Habiibi
kabajame ulfaadhaye Haydar Haydar gabbu'a qabri ela guyyaa qiyaamaa fuulduree rabbii dhaabbattu sana sitti haa ta'u waan si gaafadhu haqumaan naa deebisi. Hayyi. Wanti inni amma kunoo teeda galgala akkas jedheeraa jedhe. Teeda galgala akka kanaa jedheeraa jedhe. Amoon isa kana fudhatee as ba'e mucaan sunis dhimma kanaadha kan mana isaa keessatti haasa'amaa tures anis kanaafini siinii dhimma amoon muslim obboleessa keenyadha dhimma muslimaa nama islaaman taane in ilaallatu sababii maalii duukaa haasaatuutatti jirtu ati maaliif isa kanatti hin himne si jedheef sababaan isa kanaati akkuma luuluwaan jette kanadha moo akka amoon jedhedha moo akkamidha akkasitti hubatte haasaa galgala. Ani salaadeen deebasi salaatamaa jira eenyu mana geggeessu Haydar siti mana geggeessa amo rabbiin sodaadhola rabbi sodaadhu arraban fayyadami kabajaani Ustaz masgidattin salaata masgidna bira jira waan ta'eef dhiifama salaatiin deebi'a of course ayye salaadee deebina naafati Ani daqiiqa takka dubbadhee bu'u. Koy Haydar dubbatee deebee dabaree isiniif haalaatu Haydar dabareen dubbattu inshallah dhiifama daataan qabu yoggaan gad ba'u mana gad baanan daataan qabu waan ta'eef daataan qabu nan deebi'a okay salaata ayye salaadhu deebi rakkoon qabu ani salaateen isinitti deeba Haydar dhageesse Ustaz makina fadir difam irra dibe gaaficha amma kana. akkuma luuluwaan jette kanadha moo akkuma amoon jedhee kiristaanonni diina keenya jedhee eda galgala dhugaadha jedhee raadhee irratti chaappaa dha'ee darbe amoon luuluwaan immoo waa'ee akkas miti anis akkas miti ittidha kan inni hubadhe luuluwaan akkas miti jette isan jedhes miti isa luuluwaan jettes miti isa rabbisi beeku kiristaanonni diina keenyadha kiristaanota diina keenya duukaa haasotee jedhame kiristaanota hunda walitti arrabsee naafaati koo abbaa koo obbolaan koo diina koo miti jedhe amoon. Ustaz ani gaafii takkisi gaafadhu gaafii qaxxaamuraa simamataa keessaa gaafadhu. Gaafadhu. Fakkeenyaaf subject verbal agreementii waan jedhamu tokko seerluu keessa yoo beekte hin beeku. Toopikii wayirraa haasa'u jirra anaafis yaa jennu. Anaasii toopikii wayirraa haasa'u jirra. Osoo toopikii tokkorraa haasa'uunuuti ebeluttu amantaa keenya arrabsee isaan diina keenya yeroo hundaa kiristaanota kana seensisee haasahaa yoo mucaan kun jedhu taate intentionii mucaa kanaa subjectii jalqaba tuqeeraati akkami kiristaanota hunda ta'uu danda'a kiristaanota diinota keenya mucaan kunuu osoo jechu kun jedhamu taate kiristaanonni diinonni keenya warra amantaa keenya arrabsan warra rasuula sallallahu alaihi wasallam arrabsanitti fedhama malee akkami kiristaanota hundatti fedhama namni sammuu qabu waan kana understand gochuu hin danda'u. In danda'a of course anu badheera sababa maalii dhabeeytaani sababan itti haaraa jiruu fi amootti jechuudha. Nama kana nuti keessaanii naasona especially mucaa kennaa jedhamu kana mucaan kennaa jedhamu kuni nama akkas islaama lafa kanarraa jibbu oromummaa jala dhokatee islaama xiqqeessuuf arrabsuuf islaama waanuma ngoon hin qabu mucaan kun amma isiniif isiniin galu ani oromoodha ana akkasidha dhugaa waaqayyo akkas jedha wangeelli keenya akkas jedha isinii gala wanta islaama xiqqeessu isin in agartu lagana wanta arraba mucaa kanarraa gadi ba'uuf deemu mucaan kun dhokatee tela kan inni deemu lasinitti nima mucaa kanatu deemu lasinitti nima amoon akkasitti dubbatu waan isin beeku qabdan akkan akkasitti hubatullee taasise amoon solaatee hin dhufaa ani yaadichumti eeyidar akkuma ani hubadhe akkuma tubatte kanatti hubate moo akkamitti hubateedha nuti mana sana keessa turre ani matamaadhaa ta'u. Ustaaza karaa gabaabaa yoo inni galabbate hubate sin beeku namoonni biraallee yoo galabbate hubate sin beeku karaa gabaabaa wanni jedhame tokko faama kennaan rikaardii qabaa jedhe rikaardii sinillee nu haa dhufu rakkoon qabu garuu wanni jedhame kiristaanallee yahudaa nasaaraa islaamallee hundaaf jedhame yoo maalidha gosa kiyyas warra amantaa kiyya qabus fira kiyyas hiriyoota kiyyas hattaan ummaati illee jechuun bar waan silaa bar dubbii achi dhumatti bar osoo ummaati illee taate jechuun ummaan isaa musliima beeku ani muslima
مالف أمتي يلي ونجروف نمني الدنيا هنرى إلما نما خيسا يو نبي محمد صلى الله عليه وسلم على ألتي نمني وانا قاو هذا سجل لكم قبل أبار اللي قبل ور اللي هذا منر اللي وني كرا أمة سكتة أمان وان آخر نمني جل فهنا رجال لتو وشو أمتي يلي ثاتي يجي كان يشوف أمان ساق واي أمان تندو بنيبك أمان تبرة تودندا يهودا تودندا نصارى تودندا مسلم اللي تي وشو أمان تي مسلمني وهاتي يتإن يت نديس اللي ده يو خيسان الراتو تثاتي أنا في دينتي يا ملي هاتي يا كريستانا هاتي يا أمان تبرة هردوفتي هاتي أنا في دين الجنة بس بس كينيا فما هاتي أمودا كريستانا إسحاق دينا متيفرا